dhiifama rakkoo teknikaati dhiifama rakkoo teknikaatti nu mudate muuziqaa fidime sirba teknik kaameraamaanitu walit dhaheen harkaa balleesse beetani sanii fi jidduun harkaa cite deebinee dhufnee jirra yooyyaa yenne الله يجيب ما في منه يا سلام تفضلوا شوربة دوينو جنة ديكو اركلتت جراني سيلا قفا ويتو ديكو سينة تجرا أما نرى بدي غرو ومان جدو فايه غلط الحمد لله غلط ربي والله واني جرو وبايء أورومو وبايء جرا ajjeechaan oromoo irraa dhaabataan jiru manatti seenanii nama mana rafu mana ajjeesuu jammaranii kunoon kaan mana hidhaatii baasanii ajjeesanii kaan manatti itti seenanii bakka ciisutti ajjeesanii yaa aboo ati kana daqiiqa matakka illee boqonnaan qabdu illee bilookii si godheera dhimma fuudhaa ka jedhu kana bilookii si godhe bareelij كبت لي علمي حري المحري كنا في شير قرا نججبيسا سنينجرا واي ريچا سني بني توري سرب ريچا سني بني توري سوماكن سرب ريچا سني بني توري هر اكما سنيتي باجر متا دورين كين كارا الريچ برنا مغالا فنفنه رتس inni geggeeffamaa jedhamee abdii guddaadhaan eegamaa murtaa'ee jiras abbootiin gadas murteessanii mootummaallee waan kana murteessa jennee abdii qabnaa murtaa'e illee jennee yaannaa murtaa'es fulbaana gaafa 23 finfinnee jechuudha gaafa 24 akkasuma bushooftuu irratti geggeeffama kana fakkaa irreechi irree kenna irreechi aadaa kenna mul'isa safuu kenna oromoo maal akka ta'e isinitti argisiisa viidiyoo amma yeroo gabaabduu dura isinii argisiisan kuni irreecha bara 2019 ka goolabame gaafa qamar yuusufaa caalaa bultumee faa sirba haarawaa achirratti baasanii waa'ee irreechaa sirbaa turan aadaan oromoo safuun oromoo finfinnee irratti gaafni shimallis faa akka nama gootaa ta'ee kunoo viidiyoo sanillee isinii banaa bakka itti cabnetti deebine oromoo bakka itti cabdanii deebitan gaafni shimallis jedhee onnee guutuudhaan gaafa finfinnee irratti irreecha san irratti uummanni kenna ba'e jechuudha kanaafi waa'ee irreecha irraa dubbadhaa lammata irratti abduusee jechuudha abduusee goota haati deette leencaa nu jalaa dhukkubee jira sabboonaa oromootii qaaliidha xilaan isaa itti gammadaa jira aduwwiin isaa itti gammadaa jira shufuroon itti gammadaa jirti gantuun itti gammadaa jirti gadheen itti gammadaa jirti kanaafi nuti ilmaan oromoo warri oromoo qulqulluudha ofiin jenne abduuseen ilma oromoo tokko ta'ee sabboonaadha dhalataa jimmaatii sabboonaa oromoo qulqulluudha isini galee warri irra isatti aaru kuni isinin komannunu jimmaan ta'uu keessanis isinin beeynu abduuseelleen qarqaarsa isinirraan barbaadu warra amma isarratti afaan banaa jirtan jechuu innis waa takka isinirraan fedhu isinis waa takka godhuuf hin dandeeysan dhugama walii himna waa'ee isaarraa isin dubbadhaa warra isarratti duulaa jiru nuti har'a ijoollee jimmaatii waan jimmaan akkana nu godhe hinaasa'inaa namni isin gaafatu hin jiru abduuseen oromoo jedhee oromoof qabsaa'e jimmaa fi miti ka dubbates oromoo fi wanni har'allee deemee ana bira dhaabadhaa isiniin jedhu hin jiru waan kanallee booddee irra deebi'ee isinii tuqaa jalqaba irratti rakkoo biyya keessa jiru ilmaan oromoo dhumaa jiran ajjeechaa kaleessa naannoo gara Harargee keessatti namarratti geggeeffame gurbaa manatti seenanii ajjeesan miidiyaan marti gabaasee ture OMN'n isinis feesbuuka keessanii wanni marti mootummaan kun ummata keenya duguuggaa sanyii irra raawwataa jira jechuudha kanaafi tokkummaan oromoo barbaachisaadha daran jabaachuu qaba oromoon cimee tokko ta'uu qaba oromoon waan duraanii caala bakka takkatti deebinee wal jabeessuu qabna akkanatti abiyyiinis milkaa'uuf hin taa'u bar inuma fashalaaya yoo oromoo kanatti as garagalee ummata girrisaa godhee
baandaa godhee ofirraa ari'u kanan qabanne abadan karaan isaa karaa milkiiti miti. Maaliifi har'a warri soddaa isaa warri kaleessa isa jala dhaabataa ture dhawaataan itti garagaluu jammaranii jiran. Dhawaataan itti garagaluu jammaranii jira. Kana jechuun maali? Fulbaana 30 dhufaa jira. Fulbaana 30 booda abbaa qawwee qabuu fi abbaa dandeettii qabu abbaa waraana harka qabateetu biyya san bulcha. Anis osoo waraana qabaadhe osoo dandeettii poolisii amansiisuu qabaadhe biyya san bulchuu dandeettii guutuu qaba dhibbaan dhibbatti. Abiyyiinis beekamtiin qabu anis beekamtiin qabu. Har'a Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessa taa'ee Abiyyii cabsuu danda'a yoo dandeettii qabaate yoo poolisii amansiisuu danda'e. Baqqalaan Garbaa akkasi. Maaliifi fulbaana 30 dhugamatti mootummaan hin jiru. Kasobaatii miti kun. Haquma walitti himne akka seera Itoophiyaa keessatti akka heeraa fi heera biyyattiititti fulbaana 30 mootummaan hin jiru. Hin jiru kun adiidha bar. Waan adii lafa jiru nuti amma Abiyyii jibbaaf hin jennu bar. Abiyyii jibbaa qofaaf kana jedhaa hin jirru. Abiyyii jibbaaf miti. Mootummaan kun mootummaa ce'umsaati. Barri aangoo isaa dhumatee jira. Waggaa lamaan bulchatana keessatti filannoo geggeessuu qaba ture. Filannoo geggeessee achi barabbaree filannoo hannaanuu fu'atu osoo akkasii mo'atee bareeda. Garuu fulbaana 30 mootummaan hin jiru waan jennuuf akka heeraa fi seera biyyattii saniititti mootummaan hin jiru. Kanaaf har'a ummanni Amaaraa dhawaataan aktiivistiin isaanii Abiyyiitti garagalaa jiran. Abiyyi irratti dubbachuu jammaran. Abiyyii diqqeessuu jammaran. Abiyyiidhaan waa jechuu jammaraa jiran. Maaliifi waan kana keessatti beeku. Warri biyya jiru hoo haala mijjeeffachuu jiran. Inni aga ammaatitti uf beekaa hin jiru. Oromoo cabsuu, Oromoo balleessuu, Oromoo diqqeessuu, Oromoo barbadeessuu. Kanaafi wanni akkanaa isallee karaa takkaan hin qabu. Dhugaa isinitti himan nuti Oromoo kaleessa yeroo qabsoo cimaa geggeessine. Yeroo tokkummaadhaan kaanee jenne mootummaa Tigraay cabsinee miti. Cabsinee jirra. Tokkummaa waan taaneef har'a Oromoon bakka 10 bakka 100 wal qoodaa jirra. Tokkoffaa namni kun Abiyyiin karaa sirrii jireedha. Abiyyii waliin kadhaabatu jira. Oromoo makaleessa wajji qabsaayaa turre. Gariin ammoo karaan isaa kun sirrii miti jedhee isa falmaa jira. Kuni amma dogoggora guddaadha. Maaliif nuti bakka takka deebuu qabna Oromoon? Mootummaan kun eega nuun ta'in nuun taane. Wanni nama tokko ta'ee tokko badu hin jiru. Nuti Oromoon tokko. Homa feenes amma fakkeenya nam tokko nuun amma isin baandaadha nuun jettan. Ergamtuu wayyaaneeti naan jettan amma fakkeenyaaf. Yookaan ergamaa shaneeti naan jettan. Shaneen suni maali? Oromoodha. Isintuu maqaa shanee jedhu kun itti baase malee jechi shanee jedhu kun Oromoo jechuudha. Hiikkaa biraan qabu. Oromoo qulqulluudha Jaal Daawud Ibsaa. Sabboonaa Oromoo qulqulluudha abbaa dhugaati. Falmataa haqaa jechuun Jaal Daawud Ibsaati. Isinarra isaan shanee jettaniin. Warra kaleessa isa waliin dalagaa ture jaraa garagalchitanii akka nama sabboonummaa qabuu fakkeessitanii jara san faalleessitanii waggaa haganaa guutuu isin miidhaa ture. Isin ukkaamsee isin qabaa ture. Isin biyya bulchuu hin dandeettanii. Isin ummata kana hoogganuu hin dandeettanii. Ummata nuti isin jala deebisettanii warruma kaleessa isa waliin jiru afaan itti garagalchitanii wayita jalaa jara galchitan kana sabboonummaa miti kun. Oromoof yaadullee miti. Oromoo diqqeessuudha. Oromoo balleessuudha. Oromoo salphisuudha. Oromoo namaa gad godhuudha. Garuu nuti isin beeynee jirra. Isin jalatti hin bullu. Akka isin deemtan kanatti hin deemnu. Waluma dura dhaabanna. Waluma dura dhaabanna. Karaan akka isin yaaddan sanitti isin hin banamu. Akka isin yaaddan sanitti mangadii qullaa isinii goonee karaa natsaa keessa gangalachuu hin dandeettan. Isin mormina waan ta'eef. Isin dura dhaabbanna waan ta'eef. Kanaafi ABO'n nuti beeynu Jaal Daawud Ibsaati. Jaal Daawud Ibsaa har'as taanaan miseensa isaa biraa ijaaree paartii biraa gadi dhaabee ummata biraa waliin qabsoo isaatti fufuu hin danda'a. Ummanni Oromoo sabboontonni Oromoo warri hidhaa keessa jiran akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa nama meeqa jeyni ABO keessaa hidhamee jiru. Jarra kanas yoo Rabbi baase Jaal Daawud waliin dhaabatu malee jara akka amma deebi'anii Abiyyi waliin dalaguudhaaf mootummaan walii galan kana waliin namni dhaabatu hin jiru. Jarri kuni biltsiginnaadha jedhama amma booda Oromoo bakka hin bu'an. Namni mootummaa kanatti dabalame kamuu faallaa Oromooti. Osoo mootummaan kun Oromoo ajjeesuu dhaqanii wajji dhaabachuun dogoggora. Osoo mootummaan Oromoo irratti dhiibbaa godhu dhaqanii waliin dhaabatuun dogoggora. Oromoo tuffachuudha kun. Sabboonummaa kaleessa biyyaa bayaniif jedhan san wallaaluudha. Qabsoo kaleessa biyyaa bayaniif san wallaaluudha. Isinii galee kuni ammoo jaboomaa miti. Jaboomaa miti. Jaal Daawud Ibsaa jara galagalee an osoo waliin hojjedhu mallaqaan bitamee birrii muraasa wayitiin sobamee aangoo jecha olola aangootiif jecha carraa argadhee jira.
mootummaan na waliin dhaabbate miidiyaa naa dhiyeessa waan barbaade dubbachuu mirga qaba miidiyaan na jala qophaaya isaatii ta'ee tirtikistii faanaa Itoophiyaa ta'ee miidiyaan Itoophiyaa keessa jiru guutuu fidanii na jala gannaqanii waan fedhe dubbachuu mirga qabaa yoo taate kuni sabboonummaan agarsiisu kuni waayiin bitamuu jedhama mallaqaan haa bitamu manaan haa bitamu dachiin haa bitamu kanuma wanni jara kanarraa mul'atu malee qabsoo isaanii kaleessa waggaa 27 28 bosona Eeltiraa keessatti Daawud Ibsaa waliin azzabamaa turan san har'a maaliif isa jara garagalanii faallaa isaa dhaabbatu nam tokko aangorraa kakaafamu seera qaba jaran yoo jaal Daawud Ibsaa dulloomee jiraate akkaataa itti ka'utu jira akkaataa inni aangoo itti dabarsee Araarsoo Biqilaatti kennu jira akkaataa inni aangoo dabarsee Toleeraa Adabaatti kennu jira garuu isin maa seera saniin hin deemina warra mana hidhaa jiru kana gama mana hidhaati ba'u maan eegina miseensi abaa'oo nama meeqa hidhaa jira nama 24 24 kana keessaa namni 24 hidhame kun qoree jiraawwachiiftuudha akka jiru barreessaa itti aanaa maalii kana guutuu osoo mana hidhaa jiran isin akkamitti mootummaa kanaa wajjin wal jala garagaltanii Daawudiin mana keessa ukkaamsitanii osoo itti himin osoo sabsaba akkana geggeessuu barbaanna aangorraa si kaasuu barbaannan je'iniin walgahii gootan guyyaa jalqaba gaafa jaal Daawud Ibsaatti dawwalamee gaafatamu maali walgahiin akkanaa kana godhamennaan ani quban qabuu jee Daawud achi booda deebistanii beekamtima isaatiin dalagame jaal Daawud Ibsaallee gaafa sana gana muluu badaa isin hin seene maal jedhee gaafa gaafii gaafatee miidiyaan gaafii dhiyeessuuf rakkoon qabu bakka rakkoo keessa jiraadhutti Araarsoon Biqilaa bakka bu'ee waan kana hoogganuu danda'a bakka bu'ee waan kanatti dubbachuu danda'a akka jedhu gaafii akkanaa deebise isin bakka san hin jirtan itti dabaltanii guutumaan guututti amma itti achi cittanii jaal Daawud Ibsaa aangorraa kaafnee jirra waan akkana akkamitta jaal Daawud Ibsaa yoo dulloome aangorraa akkaataa itti ka'u qaba ummata Oromootiin mari'achuu qabdan miseensa keessan paartii shanee jedhamu kanaan mari'achuu qabdan ufuma keessanii Taayyee Mafaa waliin mari'attanii Abiyyi Ahmad waliin mari'attanii mootummaa waliin mari'attanii mallaqa mootummatu nuu kafalaa miidiyaa mootummatu nuu dhiyeessaa poolisii mootummatu nuu ramadaa eeggumsa barbaachisu mootummatu nuu godha nuti hidhamuu hin barbaannu nuti miidhamuu hin barbaannu rakkoo jarri mana hidhaa keessa argaa jiran kana erguu hin barbaannu jechaaf mootummaa waliin dhaabattan isin kuni jaboomaa mitika isin waytuma teessanii bosona jirtan qofa yoo qabsooftan yeroo biyya keessa jirtanitti hidhaa sodaattanii ajjeechaa mootummaa sodaattanii dararaa garagaraa isinirra ga'u sodaattanii yoo mootummaa waliin dhaabattan qabsoo keessa kakaleessaa isa geessitan sabboonummaa teessan takaleessaa ta'a waggaa 27 ana baa'oof hojjadhe an adda bilisummaa Oromootiif hojjadhe jedhu eessa geessitan eessuma geessitan suumaa kenna eessa geessitan mee kaleessa isinii miti namni Oromoodhaaf dubbataa ture kaleessa isinii miti namni Eeltiraa taa'ee Oromoo qabsaa'aa ture kun ammoo ani dhala mirga namaatiif falmaa maal taataneeshi ummata hidhaa jiru kana hidhaa maan baasina achi booda Daawudiin aangorraa maan kaasina kanaan nuti isin hin beeynu Oromoon isin hin beeku isin biltsiginnaadha bakka har'arraa kaasee waan ifaajjanis balleessitanii jirtan akka ifaajee boombii san ifaajeen keessan boombiin guyyaa guutuu udaan maraa oolee wayta inni galgala ka'ee gara manaa galaga jedhu udaan konkolaatee qiletti harkaa tara akkas taatanii abaa'oo warri ufiin jettan kun nam tokko karaa deemu san irratti yoo du'e badiin qabu jaran karaa itti deemaa jiru san irratti yoo du'e yakkamaan jedhamu badiis hin qabu goota jedhamee faarfama bara baraan see amma mee maal isin hin jenna isin masala Araarsoo Biqilaa makkeenya maas hin jennu Toleeraa Adabaa maas hin jennu hayyoota keenya warra kaleessa abaa'oo ofiin jettan mee maal jennee isin waamna ishii maqama isin waamuu dhabee jiran abaa'oo akkam isin abaa'oo maaliiti abaa'oon teessan maal jedhamti abaa'oo Taayyeeti moo abaa'oo mootummaati moo abaa'oo basaastuudha moo maali abaa'oon teessan tun wallaahi na dhibaan abaa'ooma isin ummata gadi baasuu eddan kana na dhibe abaa'oon keessan maali abaa'oon mana hidhaa sodaatu abaa'oon hidhamuu hin barbaanne abaa'oon tumamuu hin barbaanne abaa'oon yakkamuu hin barbaanne abaa'oo akkamiiti isin ummata takkaan osoo hin mari'atin abaa'oo Taayyee jedhamtan isin abaa'oo Abiyyi Ahmad jedhamtu malee adda bilisummaa Oromoo qulqulluu Oromoon beeku sanii miti kana nurraa hubadhaa isinillee wanni nu dubbataa jirru waan dhugaati har'as taanaan abaa'oon dhugaan jaal Daawud Ibsaati yoo du'es yoo jiraates Oromoo ka hogganu jaal Daawud Ibsaati haga lasbeen isaa keessa jirtu yoo barbaachisaa ta'e uummanni Oromoo bal'aan gadi ba'ee barri aangoo keetii dhume baay'ee nu ifaajje baay'ee nu tajaajilte ulfaadhu galanni kee hin badin jedhanii kabajaa isaa malu godhamee fi
aangorraa kaafama malee mootummaan walii galtanii poolisii isinii ramadanii miidiyaa isinii ramadanii akkuma barbaaddanitti waan barbaaddan dubbachuu eega taate kuni isin Oromoo bakka hin buutan jechuudha. Ufitti kanallee ufitti amanuu qabdan. Dhugaa rabbiititti aslan qarqaarsanurraa hin barbaaddani. Oromoo irraa waa takka hin barbaaddani. Maaliif? Mootummatu waa mara isinii godha. Mallaqa mootummatu isinii kafala. Waraana mootummatu isinii ramada. Eegumsa mootummatu isinii godha. Mana mootummatu isinii kenna. Kondominiyeemii haa ta'u mana jireenya waa mara isaantu isinii sirreessa. Wannummaan isin ummata Oromootitti ajamtan hin jiru. Ajjeesuu qofa wanni carraan isin qabdan. Maali? Oromoo balleessu. Jara waliin taatanii Oromoo ajjeesuudha malee Oromoo irraa akka kaleessaa qarqaarsa. Amma fakkeenya Jaal Daawud Ibsaa miskiina rabbiiti. Yoo danda'e uummanni Oromoo qarqaaraa jira bira dhaabata. Garuu birrii takka mootummaan hin argatu. Makiinaa takka poolisii mootummaan ramadeef hin beeku. Poolisii takka makiinaa mootummaan ramadeef hin beeku. Ilamee ilaala. Nama sabaa qabsaa'u jechuun akkana bakka. Quuqama sabaa nama qabu jechuun nama akka Jaal Daawud Ibsaa kana. Osoo birrii takka mallaqa takka nyaanne. Qarqaarsuma saba isaatiin nama jiraatu. Malee abaa'oo mootummaan birrii kafaluuf. Ka akka hin ta'e malee akka biraan ta'inaa je'uun. Ka yoo mootummaan taa'aa jedheen taa'u. Ka yoo mootummaan dhaabbadhaa jedheen dhaabbatu. Ka yoo mootummaan dhaqaa nama ajjeesaa jedheenuu dhaqanii nama ajjeesan. Jarri kun mataan isaanii bara. Seenaa keessan kakaleessa akkamitti balleessitan isin? Nuti dhuunfaa keessanii nama takkaa lama taatanii waa isiniin jechuu hin dandeenyu. Nu gantanii illee isiniin jechuu hin dandeenyu. Oromoo guutuu gantan isin. Oromoo guutuu irratti balaa jaalattan. Oromoo guutuu salphistanii qabsoo keessanii salphistan. Isin har'a bar miseensa nama meeqa namni akkana ta'e? Eenyutu jaalala qaba? Warruma mana hidhaa keessa jiru kun waan kana yoo dhagaye maal isiniin jaa? Jaal Daawud Ibsaa yoo kaastan aangorraamaa kaastanii miti bar. Akkamitti kaastan? Akka isa aangorraatti kaastan kana laalaa jirtanii? Laalaa jirtanii? Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Wallaahi nuti ammas taanaan boris taanaan abaa'oo takka illee hin qabnu. Abaa'oon jirtu Jaal Daawud Ibsaati. Yoo danda'e ammas ijaaruu qaba Jaal Daawud Ibsaa nama. Yoo dadhabe haga gaafa du'utitti nu Jaal Daawud Ibsaa beeyna. Haga du'utti abaa'oon Oromoo Jaal Daawud Ibsaati. Kanatti aansee ammoo nama biraa warra amma mootummaan ijaarate kana oppodiyoodha kun. Oppodiyoodha malee kuni Oromoo bakka hin bu'an. Oppodiyoo makaleessa mallas ijaarate jarri kunis ijaaratan. Ani dhugama jirtu dubbadha. Homa takka isiniin jedha laa. Abaa'oon amma maqaa abaa'ootiin dhuftee abiyyiin ijaare tuni Oromoo bakka hin buutan. Nu dhagaya. Oromoo bakka hin buutan osoo balaan rabbii buute. Isinitti amanu qeerroon Oromoo. Warri isinitti amanu eenyu? Oppodiyoo fi Kadiiree qofa. Kadiiree mootummaatiin alatti ifaajee keessa waggaa 28 ifaajjan daqiiqaa muraasa keessa bishaan itti dheeyxan jechuudha. Abadan Oromoon garaa isinirraa kutatee jira. Nu ajjeesaa deemaa biyyii waliin. Nu qaqqalaa isinuu waan biraa maan nu godhuuf isuma waliin nu ajjeesuufi miti. Isuma waliin nu balleessuufi miti. Nu balleessa. Oromoo garuu ajjeessaniillee fixuu hin dandeessan. Hiitanis fixuu hin dandeessan. Kanas qurxii beekuu qabdan. Kanaafi adda bilisummaan Oromoo ka jiru tokko Jaalmarroo Daawud Ibsaati. Kaniin gara kaanitti ka mootummaan haala mijjeeffatee akka isaa ta'utti akka barbaadetti uummata keenyaan gowwoomsuudhaaf abaa'oon takka hin jiru. Abaa'oon jiru bosona jira. Jaal Daawud Ibsaa ammaaf yeroodhaaf aangoorra hin jiru. Gaafa inni miseensa jaaratee jedhe Oromoon akkuma duraanii isa waliin jira. Waan isaa godhamuu qabu ammas inni goonaaf. Qarqaarsa isaa barbaachisu waliin jirra isa dhuma. Haga nasbeen isaa jirtu Jaal Daawud Ibsaati. Yoo du'es yoo jiraates abaa'oon Oromoo qulqulluun jechuudha. Kana birrii ofiitiif jecha garaa ofiitiif jecha abiyyiitti hin dabalamne. Hin dabalamne bara. Osoo abiyyiitti achi siqee bara waan amma araarsoo biqilaa fi toleeraa adabaa godhan kana nama godhuu danda'a bara. Aangoo naa kennaa anatu fudhata. Anatu fudhata irratti ka jarri wal fixan kana Daawud Ibsaas abiyyiin osoo walii galee kana caala godhuu danda'a. Garuu godhuu hin barbaadu. Ifaajee ofii balleessuu hin barbaadu. Du'ee jira baay'ee dalage. Umrii waggaa meeqaa jiraate. Umrii isaa galgalaa kana keessa of balleessuu hin barbaadu. Kanaafi ani akka kiyyatti abaa'oodha jedhee isin waamuu isin abaa'oon jedhamtanii kanuma waan ani isiniin jechuu barbaadu. Abaa'oon jedhamtan akkasuma jiraadha. Maal aboo sheekarra kaattee agree ergitooti. Geemaa yaa jazbeesu rabbi sheetichuma kee tokko irra kaattee ka biltsiginna. Bareeda goote kaa caaluu haaraan kaate. Baguma sheeka sanirra kaattee sheeka biltsiginnaa san. Sheeka baraattu. Akkasii waa'ee irreechaa irratti ammoo irreechi baranaa jabaatamee
akka irreecha bara 2019 sanitti bahuu qaba oromoon sodaachuun qabtan ummanni kenna irreechi kuni aadaa safuu oromoo agarsiisa jabaadhaa akkuma bara dabre geggeeffame sanitti baranas geggeeffamuu qaba ajaa'iba kanatti cululuqaa godhuu qabdan irreechi irree kenna irreechi aadaa kenna irreecha jechuun oromoo jechuun irreecha jechuun oromoon aadaa qaba safuu qaba irreechaan bula irreechaan dalagata kanaafi jabaadhaa irreecha kanarratti akka ajaa'iba kanatti keessattuu irreecha gara finfinneetti geggeeffamu akkuma gaafa dheengaddaa saniif bahuu qabdan uuma takka rakkoon takka hin jiru abshiisu ina geggeeffama wataa jettanii safuu keessanii fi aadaa keessan argisiisuu qabdu calaqqisiisuu qabdu woo isiniin jenna kanumaan dabarsee ammallee waa'ee mishaa cirrii jechuudha gurbaa lammummaa Ameerikaa qabu mishaa cirrii tana buutee isaa dhabamee jira mootummaan gara inni geesse dhabame mootummaan kun jarana mootummaa abbaa irreeti mootummaa diktaatara wayita isiniin jennu nurraa hin fudhattan nama tokko mirgi wabii isaa birrii 10,000 mirgi wabii isaa birrii 20,000 baasa namni baasuu dhabame kunoo amma garuma isaan geessan bakkuma isaan fidan nyaata hin dhugaa abukaattoon isaa xabaqaan isaa waa takka wanni beeku hin jiru wallaahi laziim mee kun amma mootummaa akkami biyya akkami biyya marni murtii wabii ginarraa fudhatee mallaqa fuudhee mallan chaappaan dhayameetiniin birrii wabii narraa wanni jedhee fuudhamu tokkotti akkamitti gadi dhiisuu didan gurbaan kun lammummaa Ameerikaa qaba mishaan cirrii kun jechuudha gadi furuu didan hagarraati amma guutumaan guututti dhabamsiisanii eessa akka jarri geessan garam akka jarri fidan namni beeku hin jiru kuni badaadha mootummaa badaa jechuun kanaaf nuti mootummaa kana jibbina mootummaan kuni mootummaa oromootii miti wanni jennuu kanaaf hayyoonni teen har'a eessa jiran badii tokkoon alatti jawaar eessa jira kakaleessa kabajaa isaa godhee bakka kana isa geesse baqqalaan garbaa eessa jira oromoon ilmaan oromoo sabboontota meeqatu mana hidhaa jira kan beekamne kanu maqaa isaanii hin beekne nama meeqa dararamaa jira meeqatu nyaatee dhugaa beeyna meeqatu bishaan dhugaa beeytan hin beeytan kanaaf mootummaan kuni mootummaa oromootii miti wanni jennee dura dhaabanneef kanaafi waa kuma irra kaasuu dandeenya waa kumaatama irratti kaasuu dandeenya zabana waanuma mootummaan Tigraay dalagaa jira bar sinii galee mirga wabiitiin oliyyannoon kun duraanuma jira zabanuma Tigraay akkana godhaa turan abiyyi pilaaniin isaa guutuun pilaanuma Tigreeti sanumaan biyya bulchaa jira har'amaa yoo ta'idhe isaa miti ka gaafa jalqabaa dhufu miidiyaan hin cufamu miidiyaa mootummaa qofaa miti ka dalagu paartii kamuu hidhuun hin ta'u hayyootas eenyuun dorgomuu deemtama Abiyyi Ahmedati filannoo osoo geggeessite eenyutu siin dorgoma taayyee wajji dorgomuu deemtaa silaati taayyeen barsi waliin dorgoma malee siin faallaa miti hayyoota oromoo warra sila dandeettii qaban warra si mormanii si jiisuu danda'an guutuu mana hidhaatitti guurte mee paartiin maan kee faallaa ta'ee siin falmuu heduu eenyuun mee nuufi miti diktaatara kana caala eessa jira diktaatara jechuun akkasii kanatti kun diktaatara jechuun akka mootummaa Dr. Abiyyi kanatti yoo ta'e kophaa isaa filannoo geggeessuu barbaadaa bara kophama isaa abaa'oo diigee abaa'oon ijaaramte ta'isaati kafaa'oon hin jiru miseensi kafaa'oo akka jiru hin dhame maraaraan guddinaa waa'ee filannoo irratti hin dhiyeessan dhiyaatus homaa gochuu hin danda'u mee eenyuma waliin filannoo geggeessuu jedha Abiyyiin Ahmad kana mee ilaala qullatti baasee nama isaan falmu guutuu kophama isaa filannoo geggeessee mo'adhee jira sanuu godhuu hin dandeenye garuu sanumaayyuu gochuu hin dandeenye nama tanuma godhuu hin dandeenye biyya bulchaa jiraa jechuudha. Ajaa'iba rabbiiti. Kanaaf jaran waa'ee isaa haasofnee hin fixnu. Aisha Muhammad na'alatullaahi alayka si bilookii si godhee jira Aisha abaarsi rabbi sirratti haa bu'u. Shalle isinii galee kanaaf warra jala deemtanii waan argitan dalaydan gadi isin qabee isin darba alatti ilmaan sareedha isinii galee kana itti aansee ammoo waa'ee abdusee jechuudha mucaa kaayiroo jiru kaa amma dhukkubsatu kana dhiifama naa godha ijoolleen oromoo jechu garuu ijoollee biltsiginnaa isarra duultu laaluun qabdan maaliifi jarri xilaata oromooti oromoon hundi osoo duutee baddee barbaadan malee akka namni jiraatu hin barbaadan gaafa reedii aadam dhukkube ummanni har'a akkanatti bayeetiin abduus irratti duulu kuni rabbi mana sanii isin baasin jedhanii reedii aadam abaaraa turan in yaadattani sila isin seenaa waan namni tokko isiniin jedhu maa dagattan reedii aadam
rabbiin achiisin baasiin du'ee kee rabbi nu haa dhageessisu jedhee abaaraa ture ummanni kun. Wallaahi ummanni biltsiginnaa kun barummata ajaa'ibaati. Yoo ati dhukkubsattu du'uu kee dhagayan. Yoo ati waa taatu du'a kee barbaadu. Yoo si dhukkubee dhagayan du'a kee barbaadu. Keessattuu amma abduu seen jechuudha. Yoo dhukkube ta'e rabbi isaa fayyisu du'aa isaa goona. Garuu amma nam tokko tokko mallaqaaf ciisaa jira. Birrii barbaacha ciisaa. Hin dhukkubne mallaqa barbaada. Mallaqa yoo barbaaden buustaniif hire. Maal rakkoo qaba birrii meeqa buustaniif birrii 10 yoo guddate. Yooma birri masanuu isin kadhachuuf ciise maal ta'a yoo buustaniif mallaqa. Rakkannaaniin isin kadhate rakkannaan mallaqa isin gaafate birri ma 10 riyaaluma 10 dubartoonni ijoolleen dhiiraa riyaala 10 riyaalli 10 guddaadha. Maa yoo kennitaniif maal ta'a. Nam tokko osoo dhukkubin na dhukkube jedhee hin ciisu. Osoo fayyaa qabu fayyaa dhabe jedhee namni ciisu hin jiru. Namni birrii namaa barbaacha dhibamu hin jiru jedhan. Akkamitti yaanne isin? Namni yoo dhukkubsatu bakka gara Masrii kanatti birrii maaf dhukkubsata? Wallaahi salphina kun. Guutumattuu ijoolleen Masrii nu dhukkubeeyyuu jechuu hin dandeessan amma booda. Maaliif yoo isin dhukkubu birri maaf ciisaa ummanni Kaayiroo kun birri maaf ciisaa? Amma akkana jedhaaranii bara. Mubaarakiin kanaan dura hin dhukkubne akkanaan ciiseetiin mallaqa guuratee birrii guurate makiinaan bitatee jiran. Subhaanallah ani na dhiba jarana wanni akkanatti akka ummanni keenyatti yaadu wallaahi naa galuu dideen. Mubaarak jechuudha obboleessa pirezidaantii maammee kana na dhukkuba jedhee ciisee mallaqa sabatee osoo hin dhukkubin mallaqa walitti qabee makiinaan bitate. Maaliif akkana jedhan beektani? Ani ummanni kun na dhibe. Ani ammas dhugaa isinitti himaa biyya Masrii san keessa osoo jiraadhe osoo na dhukkubee illee na dhukkubee jechuu hin danda'u. Himachuu hin dandeessu. Maaliif birrii kadhachuu dhukkubeen kijiba birriif ciisaa jiraa siin jaani. Ila fakkeenya fudhadhaa amma abduusee fudhame wallaahi biqilaa nama meeqa dhagaye. Namni abduuseen dhukkubu birriif ciisa jedhaa jiru amma koomanti bakka jala laalame. Hin dhukkubu birrii kadhachuu ciisaa jira. Mallaqaaf ciisaa jira abduuseen dhukkubuu nama jiru jira. Maala booye mallaqa sila wajjisin awwaaluu jedhanii rabbi sinaa dhabamsiisu yaa ummata birri amaneo. Yaa warra birrii rabbi godhatee birritti amantan. Mallaqa kun mucama kana yoo birri maaf ciise maal ta'a yoo birrii buustaniif? Maal ta'a mee birri ma 10 yoo buustanii kennitaniif maal rakkoo qaba abduuseen? Oromoo maa jedhee iyyaa ture. Oromoo maa jedhee dubbataa ture. Warra xilaata isaatti dhiisa. Nu haasaa xilaanni isaa haasa'u hin dhageenu. Nama kamiinuu ummanni kun waa jedhaa ture. Rabbi achiis hin baasin jedhanii turan ijoollee Oromoo. Abboo duute makee rabbi nu haa dhageessisu jedhaa turan. Isinii galee waan ajaa'ibaa ammoo hawwaa wallaggaa suni waan gaarii barreessite ammoo akkamitti rabbi akka godheesi. Isii bichaadha xiqqoo isii namni waa'ee abduusee waan gaarii barreesse. Obboleessa keessa yoo dhukkube maalii waliin jaalannu jette. Garuu gaafa reedii Adam dhukkubu du'atee rabbi naa dhageessisu jette hawwaa wallaggaa reediidhaan. Wallaa akka jettee barreessite taloon sun. Amma ammoo abduusee irratti waan bareeda wayii dubbatte. Maaliif dubbatte ishii qarqaarte eebbiste agarree. Qarqaarteeni mallaqa buusteefi maan buufneef birri isin kadhachuu ciise buusaaf kaayye. Eega inni mallaqa barbaadee ciise maaf hin ergineef mallaqa isin? Yaa ummata Kaayiroo kana jedhanii bar. Yaa ummata Kaayiroo kana hudduun isaanii qullat deebitee birri maaf qofa ciisu jedhanii bar. Wallaahi billaahi ajaa'iba bar. Ani dhugaa isinitti maani. Ani ijoollee Kaayiroo irratti waa'ee birriitii miti waa takka qofa gaafii isinirraa qaban ummanni Kaayiroo. Isini gaafiin kiyya kun amma gaafii qallaalidha. Namni maalirraa kaka'e birrii kadhachuuf isin dhukkubaa isin hin jedhan. Sababni maali mee? Mee maali sababni ijoolleen Masrii? Nam tokkochi namni Kaayiroo jirtan osoo jala invaayitii isinii godha namni Masrii jirtan. Namni Kaayiroo jirtu lakkoofsa tokko tuqime. Rakkoon ummanni isinitti ilaalee ummanni diyaaspooraa kuni ijoolleen Kaayiroo jiran birrii kadhachuuf dhukkubsatu. Mallaqa barbaacha ciisu. Hin dhukkubuu osoo hin dhukkubini amma tokkoffaa maal jedhaa jira edaa. Nama meeshaa ofi gannaqu jira edha. Bishaan fa'aa ofi naqee bishaan ho'aa ofitti naqee qarqaarsuma barbaaduudhaaf jecha bar alkoolii ofi naqee keemikaala ofi naqee a'uuzu billaahi mina shayxaani rajim. Maal abboo birrii jecha fayyaaf dhoorgitaniisi? Mallaqa ummata irraa fudhachuu jecha moo? A'uuzu billaahi kuni haraama wallaahi. Baay'ee na gaddisiisan. Mee namni Masrii jirtan ummanni Oromoo maaliif akkana isiniin jedhame? Namni kamuu numa dhukkubsataa. Namni dhukkubu qarqaaramuun onuma jiru. Garuu isin ijoollee Masrii tana yoo isin dhukkubu
ummanni akka jiruun ummanni Masriin sobanii birrii kadhachuudhaa jedhan. Birrii kadhatuuf ciisaa. Gaafa kaanii maal jedhan amma mee wallaahi laziim dhugaadha bar kun. Gaafa reediin achii bahe hin kunuun kijiba hin dhukkubuu laalaa kun reedii adam. Dhaqeetiin intala waliin fotoo ka'ee muuziqaa banee abaaboo kennaa fi kallacharra dhungata. Hattuu birrii ummataa sassaabee birrii ummataa ciratee leebaan kun hin dhukkubsanne akkanaan ciisaa bahe. Akkana jedhaanii turan gaafa inni Nasraa Gursum waliin sirba wayii gadi hin dhiifne bara waan namni jedhu kana gadi hin dhiisu jedhana sammuu keessatti seef godha zaakiraa jajjaba qaba beektani si baasaanchi bilooks godheera zaakiraa keessatti sammuu keessaa waan sajjalle tokko lafan buusnu waa'ee ijoollee Masrii jechuudha maali sababni ummanni isin irratti xiyyeeffateef isin rakkoo kana maaf ofirraa dhaabsisuu dadhabdan bara osomaa isin dhukkubeeyyuu akkaataan itti qarqaarsi isin godhamu dhabamuuf deemaa jira amma abdusee dhugaan dhukkubaa jira osoon dhukkubin mana yaalaa dhaqeetiniin harkatti waa hidhatee birriin kadhatu namni yoo akkana taate dogoggora guddaa yoo isinillee akkuma jedhan kana jiraattan mushkila kabiir wallaahi mushkila yoo callisanii osomaa isin hin dhukkubin manuma yaalaa dhiixanii kaameerama qabdanii fi foloo baay'ee qabnaa namni nu daawwatu baay'ee maaf isinillee akkas ka gootan taate irraa sirraa'uu qabdan waan akkana kan yoo ammoo dhugaan isin dhukkube isin bira dhaabbanna waan dandeenyuun ummatatti isinii himna qarqaarsas isinii goona mee amma ummanni Masrii jirtan kuni deebii kana naa deebisaame deebii kana naa deebisa nam tokko isin affeera ummanni Kaayiroo kana jirtan warri keessa fageenyaan gadi fageenyaan wal beeytan maali rakkoon keessan maali ummanni maaliif birri maaf ciisuun dhukkubu ummanni kun sobaa maaliif isiniin jedha har'a abdusee qofaa miti beeka wanni kun abdusee qofaan jedhamaan jiru ijoollee Masriitti dhukkube reedii aadamirraa as kaasa Musa Mubarakiin kanan argitan itti dabala har'a dhufee abdusee dhukkube gaafa jaraas akkanuma jedhaa turan gaafa jarri achii baanis kun on dhukkubneen sobaa birri manurraa sabaasabachuuf ijaan maali pilaaniin keessan kun rakkoo jira moo dhuguma ummatumatu aganuma muluu isin jibbe waanuma isin Oromoo taataniif isin jibban moo maali mee ijoolleen Masriin jirtanii kadhattuudha ijoolleen Masrii qotta yaada keessan kennadha rakkoon jaraa kana bar yoo dhuftee yaada kennadhooti jettuun asitti hin kalayanii beeyta ishiin jira kanaafi awwalumaa galatti waan isiniin jechuu barbaadu yoo namni Masrii jala jiraattan carraa isinii kennaa deebii kana naa deebisuu yaaddu kabira ammoo kaalitti hamaamati Masrii jirta Masrii jirta Masrii nama jiru qofa barbaanna nama Masrii jiru qofa isinii galee abdusee garuu hin dhukkube qarqaaramuu qaba yoo qarqaarsaafis ka ciisu taate qarqaara yooma birrii jedheeyyuu isa dhukkube birrii maal yoo birrii kennitanii fi fayyistan maal ta'are yoo abduseen birrii teessan yaadee birrii teessaniif dhukkubsatee ciise birrii buusanii fi akka fayyuun gootanii rakkoo maalii qaba birrii teessan buustanii abdusee akka fayyuun gootanii ani Masrii jira si erguuree kunoo si ergee mee qabadhu si ergee qabadhu mee abo Masrii si ergee jira Masrii jira kanaan jette si ergee si makanaa ergee kunoo killi singi sangi shabaka keetu internet keessa sirreeffadhu kootu internet sirreeffadhu kootu nama Masrii barbaada ijoollee Masrii jirtan Masrii warri jirtan tokkollee maali beeytani wanna yeroo baay'ee isin irratti hin xallu ijoollee Masrii jirtan si ergee jira barabo ijoollee Masrii jirtan wanni biraa maalinni wanni tokko wanni ani isiniin jedhu Ailandiin keessan tokkollee nu jeeqee jira dhugaa rabbi Ailandiin isin bishaaniin dhuydan tokko na jeeqee jira akka malee tani akkasitti Ailandiin maalinni kubbaayaan hin jiru Masrii maali warri liibii waraabdan kun Masrii kubbaayaan hin jiru jira kubbaayaan Masrii jira kubbaayaan biyya Masrii san hin jiru akkami maafi maarree Ailandii kana guutuu qabdanii yaa rabbi wallahi waan akkas na dabbari na garre
kubbaya ma Masri ya Allah Masri jira Abdul Latif si ergee jira qabat didee jira bu ani Masri hin jiru Masri jira nama Masri jiru barbaannaati eega Masri hin jiraatiin maal gootare Mariyam si ergeera qabat yoo Masri nama jiru wallahi billahi dhugaa rabbiitti tan aayilaandiin sun na jeeqee jira amma aslii yoo liibii dhufu aayilaandii dheeraa tokko qabatee dhufa bakka abdusee yoo liibii dhufu aayilaandii dheeraa tokko qabatee dhufa marti isaanii abboo aayilaandii kana qabatanii maali sila kubbaayaan hin jiru jedhan guyyaa rabbii mara waan kana ijoollee tana yaa rabbi aayilaandii makana yaa rabbi aayilaandii makana yaa Allah wanni akka liibii Masrii aayilaandii san yoo arguna dabbara bakka laayivii jaraa yoo dhufu aayilaandii san harkaan dhabamu bakka diqqechillee hin jiru beektanii aayilaandiin maan didiqqolleen hin jirtu atu bazzaana fakkaatte achitti waan dheebuu baatutti hin fakkaatu see ijoolleen beektanii aayilaandii ma guddicha kana qabatte maali kubbaayyaa maaliif uumte faranjiin kubbaayyaa maaliif baasa maashinni kubbaayyaa kamamaa baasan maa kubbaayyaatti hin buufattani yookaan ammoo aayilaandii didiqqaa istaayilii qabu kana qabadhaa kootta isin nama waggaa 8-9 liibii dalagaa ture aayilaandii kana dheeratu qabattanii bishaan dhuudanii liibii irra teettanii didiqqoo istaayilii qabdu qabattanii dhuftanii isin aayilaandii didiqqoo kaakka wayita Jawaar Mohammad intervii godhu dura ka'an gaggabaabduu sana gartanii eega aayilaandiin dhuguu jaalata yookaan ammoo guddaa kana fiddanii gara akkana samii garagaltanii hin ta'u didiqqishuma fidadha aayilaandii ma didiqqoo maali jedhana isin maal taatan ummata kaayiroo maaltu isin dhibe amsa kana biraan nagayaa aayilaandiin nu jeeqee jira haloo akkam saahibi jirta aboo kaayiroo jirta maali rakkoon keessan ka dhukkubsattanii ciiftanii birrii kadhattaniif saahibii qissaa ta haayilaandii tana siimuu fedhe aborraa baase balla aslii Muhammad kottu seeni be aslii si ergaa seeni kottu wallahi billahi kottu seeni be kottu si ergee qabadhu aslii kottu seeni waan aayilaandiin dhuyduuf natti himta kottu si ergee jira aslii invite si godhee namichi baka dhufteeyyu warra walitti baane ol mul'adhuullee kaameeratti abboo dhageeffadhu ati yeroo baay'ee nama dharrasin namni maqaa keessi kaasan jiru maali waa'ee altanii yoo haasofte malee siin ta'uu laayibi laa sin arrabsu dhiifamaa si arrabsuun barbaadu garuu maaliif himee waan akkasiisan maatuu baay'ee nama arrabsita ganaaf na komattaare dhageeffadhu haayilaandii nuti bishaan haroodhu nuna haayilaandiin ammaa na bira jira sii galee beeke akka bishaan haroon dhuu hin beeka beektaa osoo haroo ta'e hin boodhata beektaa bishaan qulqulluun akkasiin jiru haroon dhageeffadhu maqaa kiyya maali hin baratta rakkoon qabu achii dhageeffadhu ayyee haayilaandii tokkoffaa yeroon koronaadhaan nuti haayilaandii uddandeenne bitanna namni nuun bitu takka jedha kun ammayyuu osoo hin banamin na bira jira ayyee qophoodha jettaa na bira jira fayyaa ufiitiif nuti gizee laayivii qofa seennu qofa uf agarsiisuuf haayilaandiin bitannu laal bishaan qabbanaa'ee amiin argitaami dhuguu bitanna nuti isin agarsiisuuf miti argitee ayyee inni biraa sun sani namni waan fedhe yoo dhuge alaa kulli haal maftuuno mirga kuni inni biraa waa'ee ujoollee kaayiroo maftuudha beektaa aayilaandii ma guddatee jira aayilaandiin hin guddatu haa guddatu waa ati naa baatta moo waa ati naa dhuyda sun dhimma kiyyaa sii galee takka jedhe inni biraa mootu waa'ee ijoolleen kaayiroo dhukkubsattee kadhattuudha jettee ani yeroo 10,000 ol yoo dhukkubsadhellee nan gargaara isin kadhullee jedhe ture garuu yoo namni dhukkubsate nama dhugaan dhukkubsate abbaan fedhe haa gargaaru ni gaafannaaf nu gaafadha jedhan dhimmi kalee dhiinni afaanin jiqee afaanin utaalee dhimma ijoollee kaayiroon ilaallatu ka dhukkubsate abduu ta'e ka laayibii seenellee warruma beeytu sanii jara gaafadhu ijoollee kaayiroo yoo xiqqaate baqataa nama 13,000 oltu oromoo ilman oromoo as keessa jira warra dhugaan rakkoo qabu jira warra mootu sobee mallaqa dhalaa kana baratee kadhatu jira sun dhimma jara qabdi sii galee ila asirratti aslii wanni ati eddanaa baasuu qabdu ati qaarrama na komatte dhiifamaan sillee arrabsuu fi miti wanni yeroo baay'ee si tuquuf ati namallee arrabsuu hin dandeessaa qaldiillee beekta hidhee si tuqee yoo natti aartellee dhiifama garuu asirratti gaafiin ani qabu ani ammallee taanaan ummanni kaayiroo kadhattuudha hin jenne beeki ummanni kaayiroo kadhattuu ka jedhe anaa miti
nama keemikaala ofitti naqee ciisee kadhatu jira maaliif akkana isiniin je'anii jedhee si gaafachuu jira baran yoo isin dhukkubu nama tokko yoo dhukkube fakkeenyaaf amma reedii aadam dhukkubee ture gaafa inni dhukkubeen sobaa jedhanii ni nasraa waliin gaafa inni sirba baasu isaayyuu diqqeessaa turan birrii kadhachuuf ciise malee hin dhukkubne jedhaniin deebisanii mubaarakiin dheengaddan dhukkube mubaarakiilleen kanuma itti kaasan ati mee kanarratti maal jettaa si gaafadhaan ani gara kiyyaa birrii ciiftan isiniin jedhaan jiru. Amma barina waan tokko jira amma reediin dhukkubee dhibbaan dhibbatti fakkeenyaaf qabatamatti ati amma reedii dhukkubuu hin amantamoo shakkii qabda. Hin amanaan. Okay. Eega reedii dhukkubuu amante gargaarillee gargaaruu baadhu sagalee ta'iifillee ta'iifi baadhu garaa keessatti akka namaa tokkotti erga irraa rifatte yoo as deebitee ijoolleen kaayiroo soobdee kadhattii jettu innummaan kun nama akka keetiti ilma dhiirati nama reef lafaa ol dhufu sitti hin dhagayamu xiqqashoma bakka wanni mooraalii nama dhukkubsatee fayyee eegan eeguu tokko hin jiruus isin bira. Amma anaa miti bar rakkoon ka jedhe anaa miti amma anaa miti bar kakka jedhaa jiru fakkeenya mee ati haasaa namaa dhageeffadhu keetuma qofa dhageeffattana fakkaate ati haasaa namni biraa namaan jedhus dhaga'uu qabda amma ijoolleen ka jedhaa jiran inuun dhukkubneeyyuu kunoo nasraa abaaboo kenneefi fuula dhungata kallacharra dhungata hattuudha mubaarakiin dheengaddan dhukkubneen sobaa deemeetiniini makiinaan bitate birrii ittiin guurate jedhaa turan mee maaliif gizee mara yoo ijoollee dhukkuba ammaan abduusee hin dhukkuba jedhee amana malee hin dhukkubun jedhu. Waa'ee reedii haasayaa jirra bar. Waa'ee reedii qofaa miti hunduma walitti qabee nama dhukkubsate maraa sitti maara. Takka takkaan wal jalaa si deebisa. Ayyee deebisime. Reedii dhukkubsatee abduusee dhukkubsatee wannoo dhukkubsatee naan jedhu. Ani warra fagoo qofan arrabsuan ka as jiru walaa qaaman walaa laayibiin akka fedhe hin beekan jarri dantaan qabu ansii galee. Haxaa kiyyaan. Tabareetu albaa malee taasisa jirtu wallaahi koomentii badaan aan kennitu dhugaa rabbi sitti maa. Maasi sodaatamu. Sodaa miti annaman ga'u amma ati yeroo baay'ee na arrabsitan guyyaa tokko waan badaa siin jedheen beeku sii galee maaliifi. Ani yoo akka namaatti gamana sirraa isiin jedhe malee anillee yoomsi arrabsite. Maal sirraa yaani waan akkanaa jedhanii isiin jedhe malee. Yoo si jibbisiisaa jiru kun amma dhugaa jira maal sirraa waan itti amane godha malee dharraba namaan dhaga'u kunuun. Ati rakkoon qabu waan garuu aayilaandiin kun naan taane ati dhugii nana rakkoon qabu waan kubbaa yamaan dhuga. Ta'uu baatu ol si haa deebisu kunoo dhugaa jira. Asliin nama akkana. Shabakaa si qabe. Halo, eessa badde? Nitorkiitu si baase koo deebi. Hin fixanne natti fakkaatte yaada kee. Si deebisaa kootu nitorkii keettu si biraa rakkoo qabaa nitorkii sirreeffadhu. Sirreeffadhu ti nama bilbilee na baase. Alaa kullee amma maali beektaa? An akka mataa kiyyaatitti namni tokko yoo dhugaan dhukkubsate yoo arge as jiraate biyya biraa jiraate rabbiif jecha gargaara hin jedha beekte. Yoo rabbiif jecha gargaaraa jedhu guruppiin ijaaru maqaa kiyyatti ergaan jedhu lakki anarratti ergitan malee hin jedhu I don't care rabbiif jecha abbaan barbaade yookiin isarratti erga karaa danda'e. Ammallee si baasanii jiru. Achi sitti bilbilaa jiran natti fakkaate. Akkasii asliin dhufeera kunoo na arrabsitanaan jedha. Ani arrabaa fi san arrabsu garuu beeytanii wayitini namaa waa jedhu namaan akkasiin jedhiin faa jedhaan malee. Kana fakkaata har'a wanni jiru kana abdusee garuu Oromoo arqaara. Yoo dhukkube rabbi haa fayyisu. Du'aayii godhuufi qabna. Uummanni kun ammoo warri xilaata Oromoo ta'ee faallaa Oromoo deemanii Oromoo irratti waan hin taane qalladan isaanuu xilaata Oromooti. Garuu namni birrii namaa kadhachuudhaaf ciisu hin jiru. Namni birrii namaa fudhachuudhaaf ciisu hin jiru. Kanaafi wanni isiniin jechuu barbaanne kana
asliin kunoo ka aayilaandiin dhiisuu naan jedhee jira. Komii isarraa qabu himatee innis ammoo aayilaandiin nuu ta'a bishaan qorraadhaan dhiisuu naan jedhee kunoo ammaayyuu waan fedhe isaa godhu dhugaa jira naan jedhe. Rakkoon qabu ani waanuma natti dhaga'ame itti hime ta'u. Akkasii Oromoo walli jiru kana waa'ee Abdusee irratti warri Abduseen akkanaan birrii kadhachuu ciisee Abduseen hin rakkatee mallaqa dhabee mallaqa hin dhabne osoo mallaqa rakkatee isin gaafataa godhuufii dandeessa. Kanaafi garasitti hin deeminaa namni tokko dhukkubsatuu nama jiru rabbitu nama dhukkubsaa rabbitu nama fayyisaa isiniin jechuu barbaadeeti kanuma wanni jiru. Araboo sii ergee seenime. Salam Ahmed. Waalaikum assalam. Akkami jirta? Jira akkami? Nagaa maali dhageeffataa jirtaa miti bari asliin diqqoo na qomatee beekta sitti aareena tuutaan sin tuquu gisee baay'ee naan jedha. Yaa. Anillee isa tuquufii miti yeroo tokko tokko yoo inni nama arrabsu maaf nama arrabsi ta'edhaan malee haa ta'u garuu nama. Mee ati waan amma haasa'aa jirru waan amma itti jirru kana dhaga'aa jirta waa'ee amma ijoollee Masrii keessa jiranii akkana jedhee namni olola baay'ee turratti deemaa jira. Mee kanarratti ati yaada kee maaltu si dhaga'ama waan kana? Kanaafuu baay'ee galatoomi. Aslii kana beektaa yeroo baay'ee numatu jajaallee numatu arrabsaallee maaliif akkuma immoo nama arrabsu aslii waan dhugaallee dubbata nullee gargaara. Kanaaf yeroo baay'ee gartee diina afoo dhaabatuudhaan waan diinni nutti doorrisu nurraa deebisuudhaan inni illee asumaan haa galatu. Dhufeetitti gara naaf feerteetitti yoo seenu mootu dhugaa dubbatuudhaaf fayyaan tun daanyaa rabbiiti namuuni qabdi namuuni dhiifti beekta. Musammaa kaleessa galgala Abdusee dursa osoo mucaa waliif fideen araarsin dura dhufee laayivii irratti mucaa kanan dhukkubsata waan biraan barbaadu mucaan kun deeggartoota garanaa ta'e garasii ta'e dhiifama godhaafi jedheetti gaafate isinii galte. Eega gaafatee jedheen boodatti garuu wanni badhaadhinni dhufanii ijoolleen bilxiginnaa deeggaran dhufanii jedhan nama dhiba. Tokkoffaa gaafa mucaan kaayirottuma musan maal jaan beeyte gaaf kaayirottuma Abdusee fuudhee tumsiisee jaan. Garuu mucaa yeroo san Abduseen na fuudhan deemne na biran jiru jedhee afaan isaatiin silkiidhaan eda Mubaarak musammaa araarsee ijoolleen araarama fixatanii ibidda jidduu jaraati balleessan dhufanii nuti dhiifaman goonuuf osoo inni du'eetu qabrii jala badee jaan si galtee wanni nama kakaasee irraa nama haasuuf waan kana. Kanaafuu dhukkubsata Ahmad namni kamuu namni dhukkubsanne hin jiru rabbii nama dhiba beekte rabbii nama dhibu kana irratti immoo namni osoo nan hin dhukkubin na dhukkube jedhu osoo mootu namni dhukkubee nama kana na dhukkube jedhu kana soba jedhe kun gonkuma beektaa hin barbaachisu wanni kate yoo beela biratti quufteen bultu ni gargaarta ni fayyifta garuu ka sobaan yookaan gansaba kadhatuuf fakkeessee osoo dhukkubu na dhukkube jedhee ciise ufii miti rabbiif itti rakkata gartee boru har'aaf inni ummata nyaate malee boruuf rabbiin isa nyaate. Ayyee haasa. Kanaafuu daawwattoota keenya walumaa galatti waan akkanaa kanaatu jira. Namni tokko yoo dhukkubsa isin itti fufu jira ummanni itti fufu itti fufu yaada kee. Namni yoo dhukkubsate dhibeen fayyaa rabbiiti rabbiitu nama dhibaa nama dhukkubsatee immoo dhugamatti oksijiiniin harkarra jiru musteefaa keessan laayivii waraaban dhufanii kijibee Abduseen birrii nyaatuufi warri kaayiroo kana maal jedhaniin beekta warra kaayiroo kana sobanii osoo dhukkubin ciisanii mallaqa nyaatuudhaaf faa jedhan sobanii osoo dhukkubin nu dhukkube jedhanii makiinaa bitatan jedhu kaan jedhanii wanni jedhan baay'ee dhabe. Anuu kanuma gaafimmaan kiyyaa bakkuma tanaa beekta maaliif kana jedhanii maa jedhama wanni kun kanuma gaafimmaan ani qabuyyuu maa kana jedhamaadha bakka maaliif kana beekta jechu kun beekta maaliif jedhamaan akkasuma tahee ammaan yalla ma assalaama warri cufaa deema
dhiifama Ahmadi. So kanaafuu wanni kun maa jedhama beektaa yeroo baay'ee Ahmad kenna. Maaliif waan akkanaa haasa'u beektaa yeroo baay'ee barumsi gaafatee. Kanaafuyyuu namni tokko dhukkubsatuu isaa beektaa ragaatu jira. Namni dhukkubsatee fi kan dhukkubsatiin ka filimaan mallaqa namaa yookaan ciisee nyaachuu baratee fi ka dhukkubsatee garagara. Keessattuu ijoollee kaayiroo tana yeroo baay'ee harka itti qabu beektaa. Maaliif biyyi isaan jiran kun dalagata irratti illee akkasuma jireenya isaanii irratti illee harkarraa gara afaanii waan ta'eef dalagaallee waan hin jirreef homa gartee namni tokko osoo dhukkubsatiin ciiseetuma sobee uummata Oromoo nyaachuuf qofa waan akkanaa barbaadu si'a. Garuu miti jechuudha. Sigaltee wanni ani irraa gartee dubbachuu barbaadellee gama invaayitii keetiitiin kana Ahmad kennaan kuni akka Oromootitti safuu qabna aadaa duudhaa waa meeqa qabna jechuudha. Namni kenna wal kabaja wal jaallata. Kanaafuu maqaan taane yoo walii moggaafne hin barbaachisu wanni akkasii. Ka dhukkubsate yoo qabaatte gargaari. Qabeenya qabaattu qabeenyaan. Du'aa yoo gootiif du'aa gootaaf du'aa immoo tacaaltu hin jirtu. Mallaqaa jedhee namni maqaa nama balleessuun waan hin jirre waan fudhatama hin qabne kun si galee. Ayyee galatoomii Araboo kanumaa yaadni kiyyaani tanumaa fi yeroo bilaa namni biyya biritti yoo dhukkubsatu mallaqa kadhachuuf akkas ta'ee mallaqa kadhachuuf akka godhan jedhanii ni beektaa keessattuu ijoollee biyya Masrii jirtu tana irratti xiyyeeffatanii yoo jara dhukkubu waan akkanaa jedhaniin ani kanumaa fi maa jedhamaanii wanni kun ka jedhu gaafii ijoollee Masriitiif dhiyeessaatu barbaade haa ta'u akkuma jette namni yookaan nama tokko jibbee waanuma jarri Oromoo bira dhaabatan kanaaf irratti xiyyeeffatamee waan akkanaa jechuun hin danda'ama. Ani garanumatti fudhadhaa abbaan danda'e akkuma jette qarqaaruudha abbaan dadhabe dhiisuudha malee wanni keessa galanii qarqaarina birrii teessan nyaachuuf ciisanii jedhanii bifa kanaan uummata wanni godhan kun barbaachisaa miti. Galatoomii atis yaada nuu kennuu keetiif fayyaa ta'ii isin jedha. Ayyaatillee galatoomii wanni dhumarratti handhaamachuu barbaadu nama hanga amma nu jala jiru kanarraa amma maali beektaa? Ijoollee keenyaafis. Waan ilma namaati taha abbaan fedhe diinni kellee yoo dhukkubsate bar kanama ajjeese uma ajjeefta kanama sobe uma sobda kanama hidhe uma hidhan garuu immoo bakka fayyaa rabbii si qabdi anama ati yoo dhibamtee anaafatu mee fakkeenyaaf xilaata taane yoo fayyaa argattee dhuftee xilaatummaa kiyya san naa guutteen illee xilaatummaa kiyya san sii guutee harka kiyyaa waa si godhe waa argadha malee rabbi si qabe kanarra yoo du'aa si kadhe wanna takka sun gartee faayidaan qabdu yaa rabbi ebaluun ajjeesi yaa rabbi kaan ajjeesi beeta wanni sun baay'ee mataa nu dhukkubsite kale abduu san ciise jennaan nama meeqa poosti godhe du'ee isaa nu dhageessisi jira ta gaafa reedii aadam san nu deebisanii dhugaas hin jira kanaaf gaddisiisa beetaa jedhu nama gaddisiisa wanni akkana kanaaf atis dheeradhee jira baay'ee galatoomii fayyaanaa tahii jabaadhaa ilmaan Oromoo bira haa dhaabannu karaa dhugaa irratti daandii dhugaatitti haa deemnu. Nama nu arrabsu nama nu kijibu laallu beektaa yeroo baay'ee diinni kun maal fedha Ahmadi dhufanii uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo kana duuba deebisuuf ajandaa biraa fidanii qixxee keessa kaan Abiyyi Ahmad amma gaafa kaan osoo uummanni Oromoo qabsoo tana fuulduratti oofaa jiru ganzaba jijjiire jedhee dhufee kijibee jechuudha ka warri biyyaa quban qabne warruma onlaayinii irraa kana bara ofirraa jal'isiisuuf ajandaa isaanii qabsoo isaanii kana jijjiiree gara biraa dabarsuuf ajandaa akkasii haasoo akkasiisan nubbanan bilis waan akkanaa kanarraa yeroo baay'ee of eeggannoo goonee tarsiimoon kenna qabsoon kenna ka duubatti hin deebine gama fuulduraatittis isi warra laayivii irraa anuma waliin nu qabatee warra haasoo warra dubbatu kana waliin ajandaan diinni nu godhe ajandaa nu ta'uu hin qabu. Karoora qabsoo kennaa malee akka mataa kiyyaatitti kana yaada yeroo baay'ee waan akkasiisan nama kennarraa argaa galatoomis isin jedhaa fayyaa tahaa jabaadhaa isiniin jedha inshallah ni bilisoomna yoomuu gabrummaa jalatti akkanatti nafnu galatoomaa isinillee jabaadhaa jazaan keessan bilisummaa ta'u galanni keessan bilisummaa ta'u ijoolleen keessattuu laayivii akkanatti dhukkubsatanii waan fedhantanii uummata bira dhaabatan kun baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha jabaadhaa. Ayyee fayyaa ta'ii nagaa keessa jiraadhu galatoo. Ayyee fattee. Akkasi kaalma Oromoo qaqqaalii kana fakkaataa wanni jirullee wanni baay'een hin jiru taruma kana wanni jechuu barbaanne aganuma yaadni kiyya karraa kanuma fakkaata ammaa fi baay'itiillee sagantaan qabu haasa'uma keessa waa'ee amma mucaa dhukkubee jennaan ijoollee Masrii waan akkasiisan barni jedhee sanumaa fi isiniin jenna galatoomaa hordoftoonni kenna warra gammaan hordoftanii waliin as turtan carraa yaada uummataa fuudhuutii miti keessuma keessatti namni akka tasaa ta'ee carraa isaallee ni jedhee seenee kanumaa fi dhiifamaa naan jedha isiniin jedha taaju mee taajuu qabadhu piliis jedha arta maali qabadhu mee ergee jira
akkasii bakka har'aa subatti isinirraa gabaabsaa galatoomaa ulfaadhaa yaada nuu kennuu keessanii hundi keessanuu fayyaa ta'a wanni jechuu barbaannu kanuma mucaa yoo dandeessan bira dhaabbadhaa waan haasaa uummanni badaan kun haasa'u hin dhageenyu yoo dandeessan abduuseedhaaf sagalee qarqaarsa waan dandeettaniin godhuuf hin dandeessu isinii jechuu barbaadeeti asumarratti isinitti himaa nam tokko soon dhukkubin nan dhukkubne hin jedhu nam tokko soon dhibamin dhibame hin jedhu kuni dogoggora warri nama dhukkubitti gammaddanis isinis dhibamuu dandeessu rabbi isinis qabuu danda'a ani amma akka kiyyatti guyyaa takkaayyuu nam tokko soba ciise jedheen beeku birrii kadhachuu ciistanis jedheen beeku namni akkasiin nafaamtu yoo jiraate viidiyoo kiyya naa fiduu dandeessa haasaan akka jedhee haasa'e yoo ka jiraatu taate naa dhiyeessa hin jedhu an akkas nama dhukkube rabbitu dhibamsiisa rabbitu isa fayyisa qarqaarsa gootee fi godhuu fi baattee wanni akkasii namarraan eeggamu nama dhukkube eebbisuu du'aayii godhuu rabbi si haa fayyisu jechuunidha wanni nurraa eeggamu kanuma haganuma isiniin jechuu barbaadaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa nagaatti isiniin jedha